Kakasota torbatama kanneen of fooyyessuu fi daldala kee ofuma keetii akka qabaatu si kakaasan kunooti. Tokko imali kan keessa jiru qofa. Lama. Of taagi kan biraa hundinuu duruu fudhatamaniiru. Sadii. Of kunuunsuun ofichummaa miti. Meeshaa duwwaa irraa tajaajiluu hin dandeessu. Afur. Egeree kee tilmaamuuf karaan hundarra gaariin uumuudha. 5. Milkaa'inni furtuu gammachuu miti. Gammachuun furtuu milkaa'inaati. Wanta hojjetu yoo jaallate milkaa'ina argata. 6. Ati ofii keetii akkuma nama kamiyyuu guutummaa uumama kufaa keessatti jaalalaa fi jaalalli keessiif mala. 7. Qabeenyi guddaan waan xiqqootti gammadanii jiraachuudha. 8. Jireenya kee namoota biroo wajjin wal hin madaalin. Aduu fi ji'a wal bira qabamee ilaalamuu hin jiru. Yeroon isaanii yeroo ga'u ni ifu. 9. Boru dhugoomsuudhaaf daangaa kan jiru shakkii har'aa qofa. 10. Hojiin kee jaalala barbaaduu osoo hin taane, danqaa of keessaa isa irratti ijaarte hunda barbaaduu fi argachuu qofa. 11. Ofii keetiif dhugaa ta'i akkuma halkan guyyaa, yeroo sanatti nama kamiinuu soba ta'uu hin dandeessu. 12. Hanga sibiilli ho'utti rukutuuf hin eegin, rukutanii ho'isi malee. 13. Hojiin kee kutaa guddaa jireenya kee guutuuf kan deemu yoo ta'u, karaan dhugaadhaan itti kuftu hojii guddaadha jettee amantu hojjechuu qofa. 14. Jijjiirama addunyaa irratti arguu barbaaddu ta'i. 15. Nuti nama hunda gargaaruu hin dandeenyu, garuu namni hundi nama gargaaruu danda'a. 16. Namni ati kaaluuf karaa kuu qabdu nama kaleessa turte qofa. 17. Kaleessa hara baay'ee akka hin fudhanne. 18. Wanti ati hojjetu jijjiirama akka fidutti hojjetu. Ni qaba. 19. Ati jijjiirama addunyaa irratti arguu barbaaddu ta'uu qabda. 20. Akka ati ta'uu dandeessu ta'uuf gonkumaa yeroon hin darbu. 21. Jechoota sadiin waa'ee jireenyaa waanan barate hunda gabaabsee ibsuu nan danda'a itti fufa. 22. Sammuu waan hunda. Maal taata jettee yaadda? 23. Akka dandeesse amani walakkaa karaa irra jirta. 24. Hojii guddaa hojjechuuf karaan jiru wanta hojjetu jaallachuu qofa. 25. Egereen kan warra bareedina abjuu isaaniitti amananiiti. 26. Wanti nu duuba jiruu fi wanti nu dura jiru waan nu keessa jiruu wajjin wal bira qabame yoo ilaalamu dhimmoota xixinnoodha. 27. Milkaa'inni kan dhumaa miti, kufaatiin kan nama ajjeesu miti, kan lakkaa'amu ija jabina itti fufuudha. 28. Imala hin danda'amne isa ati gonkumaa hin jalqabne qofa. 29. Sa'aatii hin ilaalin, waan hojjetu hojjetu. Itti fufi. 30. Dandeettii kee irratti daangeffamni dhugaa bakka itti si'eeffatu qofa. 31. Ati yeroo ammaa kana keessa kee qabda waan addunyaan sitti darbachuu dandeessu hundumaa wajjin wal'aansoo qabachuuf si barbaachisu hunda. 32. Dhuma irratti dubbii diina keenya osoo hin taane, kaleessa fira keenyaa ni yaadanna. 33. Eenyullee hayyama kee malee gad-aantummaa akka sitti dhaga'amu gochuu hin danda'u. 34. Haaloo bahuun hundarra gaariin milkaa'ina guddaadha. 35. Yeroon kee daangeffamaadha, kanaaf jireenya nama biraa jiraachuun hin qisaasin. 36. Jireenyi kan ta'u yeroo karoora biraa baasuutti qabamteedha. 37. Ati gonkumaa galma biraa kaa'uuf hin abjuu haaraa abjoochuuf baay'ee hin duloomtu. 38. Jalqabuuf guddaa ta'uu hin qabdu, garuu guddaa ta'uu jalqabuu qabda. 39.
Karaan itti jalqabnu haasawuu dhiisanii hojjechuu jalqabuudha. Afurtama. Imali maayilii 1,000 tarkaanfii tokkoon jalqaba. 41. Wanti ati barbaadde hundi sodaa gama biraa jira. 42. Karaan hin taa'u. Ati isaan uumta. 43. Sodaa sammuu kee keessa jiruun hin dhiibin. Abjuu garaa kee keessa jiruun hoogganaa. 44. Ajaa'iba ta'uuf mudaa kan hin qabne ta'uu hin qabdu. 45. Milkaa'inni waan dabee hojjetu irraa osoo hin taane waan wal irraa hin sinne hojjetu irraa argama. 46. Qabeenyi kee guddaan dandeettii galii argachuu keeti. Qabeenyi kee inni guddaan yeroo keeti. 47. Of adabuun humna falfalaa akka hin dhaabanne si godhuudha. 48. Wanti hundi bareedina qaba, garuu namni hundi arguu hin danda'u. 49. Wanta qabaatee hin beekne yoo barbaadde waan takkaa hin hojjenne hojjechuuf fedhii qabaachuu qabda. 50. Sagaleen yaada namoota biroo sagalee keessoo ofii hin liqimsin. 51. Iddoo itti geessu osoo hin taane imala irratti si'eeffadhu. Gammachuun kan argamu hojii tokko xumuruu osoo hin taane raawwachuudha. 52. Wanti siifi galma kee gidduu dhaabbatu seenaa ati maaliif galmaan gahuu akka hin dandeenye ofitti himtu qofa. 53. Karaan hundarra gaariin of argachuu dandeessan tajaajila namoota biroo keessatti of dhabuudha. 54. Yeroo mudaa hin qabne hin eegin. Yeroo sanatti fudhadhuutii mudaa hin qabne godhi. 55. Wanti guddaan kan raawwatamu kaka'umsaan osoo hin taane wantoota xixiqqoo walitti aansuun walitti fidamaniin. 56. Jireenyi dhibbentaa 10 waan nu mudatu yoo ta'u, dhibbentaa 90 ammoo akkaataa itti deebii itti kenninuudha. 57. Dhukaasa hin fudhanne keessa dhibbentaa 100 si jalaa darba. 58. Guddaaf deemuuf waan gaarii dhiisuu hin sodaatin. 59. Gammachuun waan gofaalee hojjetame miti. Gocha mataa keetii irraa dhufa. 60. Milkaa'inni yeroo baay'ee warra hojiin itti baay'atee barbaaduu hin dandeenyedha. 61. Ati gonkumaa galma biraa kaa'uuf hin abjuu haaraa abjoochuuf baay'ee hin duloomtu. 62. Yoo si'ool keessa darbaa jirta tarii itti fufi. 63. Of ol kaasuu yoo barbaadde nama biraa ol kaasi. 64. Milkaa'inni waan qabdu keessa osoo hin taane eenyu akka taate keessa jira. 65. Wanti ati gochuu hin dandeenye wanta ati gochuu dandeessu gidduu hin seenin. 66. Dangaan kee si qofa. 67. Yaada kee to'achuu hin qabdu. Isaan si to'achuu dhiisuu qofa qabda. 68. Ati waan ajaa'ibaa hojjechuuf dandeettii qabda. 69. Wanta tokkoof hamma simtee hojjettu, yeroo galmaan ga'u guddinni sitti dhaga'ama. 70. Ofii keetii fi waan taate hundumaatti amani. Keessa keetii wanti gufuu kamiyyuu kaalu akka jiru beeki.